har'a Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 21 amma 28 irratti ni sagalee Waaqayyoo isinii dhiyeessa. Maatiyos boqonnaa 15 21 amma 28 isa durseetan Tiitoo boqonnaa 2 lakkoofsa 11 dubbisee. Tiitoon boqonnaa 2 lakkoofsa 11 Waaqayyo ayyaana isaa isa nama hundumaa fayyisuu isa nama hundumaa fi fayyina kennuu mul'iseera jedha. An mata duree Maatiyos 15:21 amma 28tti jiru kana amantiin keenya ayyaana Waaqayyoof hafuura qulqulluurra dhaabbataa jedheetanii mata duree kana jalattiin kenna. Amantiin keenya ayyaana Waaqayyoof hafuura qulqulluurra dhaabbata. Wangeela Maatiyos akkuma isin beektanu Maatiyos isa qaraxicha isa Leewii jedhamutu barreesse. Itu inni qaraxa fuudhaa jiru Yesus Kristos iddoo inni qaraxa fuudhu kottu na duukaa bu'i jedhee akka inni isa duukaa bu'ee argitu. Yesus Kristos namoota hojiirra jiran waame, namoota itti dadhabanii hojjetaa jiranitu walitti waame yeroo of duukaa buuse. Luqaas qurxummii qabduu ture, ilmaan Zabdewoos qurxummii qabduu turanii, Luqaas hakiimii ture, Phexros qurxummii qabduu ture. Hundumtiin hojii isaanii qabu turanii. Phaawulos inni booddeedhaan waldaa kiristaanaa ariyataa ture, garuu Yesus karaatti itti dhufee ofitti of duukaa buuse illee nama hojii beekamaa qabu ture, nama seera beeku ture. Kanaaf iddoo kanatti namichi mootummaa warra Roomaatiif hojjetaa ture, warra Yihuudotaa firoota isaa biratti illee fudhataman qabne Maatiyos kuni sagalee Waaqayyoo karaan isaa dhiyaatu kana ijoo dubbii isaa mootummaa Waaqayyoo jedhu jalatti dhiyeessa. Wangeelli guutummaa wangeela Maatiyos waa'ee mootummaa Waaqayyoo isa karaa Yesus Kristos gara biyya lafaa dhufee kana namootatti beeksisuudha. Kutaa har'aaf nuu kenname dursee wanta jiruun gabaabaatti kutaa keenyatti wanta nu ceesisuun dubbadha. Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 34 amma 36 irratti gara dhumaatti yoo dhattanii ilaaltanii Yesus Kristos akka inni Genesaareet ture argitu. Gensaareet ture achi ka'ee Gensaareetii gara bishaan ce'aa jedhee bartoota isaa ergaa abboome booda ofiisaatii bishaan irra deemaa gara lafa duwwaatti ba'anii achitti lafannitti dinqii hojjetetti Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 1 amma 22 keessatti akka isaan achi ba'anii kutaa biyya Xiiroosiif Sidoonitti ce'anii bakkeen aggara sana dhufanii achi booda immoo bakkeen isaanitti namoota baay'ee inni dinqii hojjete illee isatti fufee kan jiru ta'a. So Yesus Kristos gaafa isaan Xiiroosiin dhufu waa lama kutaan har'aa kuni ituun dhufin dura 1 amma 20 keessatti waa lamatu dubbate Yesus. Deebii kenne waa lamaaf bartoota isaatii Farisootaaf warra beektota macaafaatiyyuu gaaffii gaafate. Tokko gaaffiin isaanii maaliif bartoonni kee utuu harka niqatinii buddeena nyaatu jedhanii gaafatani. Achumaan Yesuus kana gochuudhaan immoo seera mukabbaa keenyaa yookiin seera mukabbaa isaanii cabsanii jedhanii gaafatan. Kun waa'ee aadaa miti, kun waa'ee amantiiti. Amantii warra Yihuudotaa keessatti seerri warra Yihuudotaa amantii warra Yihuudotaa wal keessa jira gatii ta'ee fi yommuu namni tokko wanta nyaachuuf jedhu utuu harka niqatin yoo tuqee in xuraa'aa, namni utuu harka niqatin nyaatus xuraa'aa ta'aa kan jedhu irraati dhufaa jechuudha. Kanaaf Yesus Kristos gaaffii isaanii kanaaf deebii kenne. Abboommiin Waaqayyoo seera muka abbaa keessaniirra in caalaa jedheen. Ittaansee kutaa kanatti aansee jirutti immoo wanta afaan namaa keessaa ba'utu nama xureessa malee wanta afaan namaa keessa gadi lixu nama hin xureessu jedheetiyyuu dubbate. So jechoota ijoo lama dubbate jechuudha kutaa keenya irraa biraan gahin. Tokko abboommiin Waaqayyoo seera muka abbaa keessaniirra in caala. Lama wanti nama xureessu waan afaan namaa lixu utuu hin ta'in wanta afaan namaa keessaa ba'uudha jedha. Inni yaada namaa tuqee ba'u afaan namaa keessaa ba'uudha. Inni nama xureessaa. Waaqayyo yaada namaa barbaada jedhetti isaan gorsee keessumaa warra Farisootaa lakkoofsa 21 lakkoofsa amma 20tti yoo dhuftan ilaaltanii warra Farisootaatiin isin
of hin argineen ana jedhaan. Isin of hin argineen ana. Jedhee wanta waa'ee qulqullummaa dubbattu waa'ee wanta biraa haasoftu garuu isinii ofii keessanii qulqulloota miti qullaa'ota miti jedhee gorsa. Kana booddee Gensaareexii adeemee gara Xiiroosii fi Sidoonitti dhufe Yesuus. Kanaaf kutaa har'aaf nuu kenname Maatiyos 15:21-28 kuni hojii fayyisuu Yesuus Xiiroositti raawwate baay'ee of keessaa qaba. Keessaa isa tokko duwwaa laalla. Inni kan inni Xiiroositti raawwate isa har'aa keessatti kutaan kuni paaraagiraafii lama yookiin bakka lamatti qoodameeti jira. Inni jalqabaa dubartii tokkotu haasa'a, dubartii Kana'aan kanaachi immoo bartoota Yesuustu haasa'a. Kutaa sattaanu keessatti immoo Yesuusii fi dubartittii duwwaatu haasa'a. Bartoonni hin dubbatan jechuudha. Kanaaf kutaa kanayyuu walii wajjiniin ilaalla. Dubartiin Kana'aan lammii Kana'aan taate kadhata tokko Yesuusiin kadhannaan Yesuus calluma jedhe. Mucaasee intala isheetu hafuura hamaadhaan qabamee jira. Intala koo jette isaanuma duukaa dhiibbattee dhuftee ilma Daawit gooftaa koo intalli koo hafuura hamaan qabamtee jirti anaaf maarii jette. Lakkoofsa 22 Maatiyos 15 irratti ilaaltan. Ilma Daawit gooftaa koo intalli koo hafuura hamaan qabamtee jirti naaf maarii jettee kadhatte. Iseen kana Yesuusiin kadhannaan sagalee guddaadhaan kadhatte jedha Maatiyos. Ituu Yesuus calluma jedhee deemsatti fufee jiru bartoonni isaa dubbatan. Ishee nu booddeedha iyyaa adeemtu kana waan isheen barbaaddu godhii fi of biraa deebisi jedhaniin. Maatiyos 15:23 irratti. Bartoonni Yesuus dubartiin isa kadhatte deebii argachuu isheetti gammadanii yookiin ariifatanii miti. Yookiin immoo dubartiin kun Yesuusin kadhattee Yesuus kadhata ishee deebisee nu inaafsisa jedhanii miti. Wanti guddaan gaaffii isaan sila Yesuusin gaafatanitti achi deebi'ee hidhata gati ta'eef. Wangeela Maatiyos keessatti ijoon dubbii waa'ee mootummaa Waaqayyooti isiniin jedheera. Mootummaa Waaqayyootti galuun immoo saba Waaqayyootiif eeyyamama. Akka isaan amananitti warri mootummaa Waaqayyootti galuuf kaa'amanii mallatteeffamanii waamamanii carraa argatanii warra Yihuudoota ta'an duwwaadha. Dubartiin kuni nama biyya Kana'aanii kutaa biyya Sooriyaatii afaan Giriikii dubbatti. Namni biyya Kana'aan kutaa biyya Sooriyaatii dhufe afaan Giriikii namni dubbatu mootummaa Waaqayyoo isa Maatiyos xiyyeeffatee barreessu kanatti itti gala jedhanii warri Yihuudootaaf warri Farisootaa hin yaadanu. Namni mootummaa Waaqayyoo keessatti galuuf namni mootummaa Waaqayyoo keessatti qooda qabu nama warra Yihuudii afaan warra Hibrootaa kan dubbatu amantii warra Hibrootaa kan hordofutu saba Waaqayyooti jedhanii amanu gatii ta'ee fi dubartittiin kun akka isheen Yesuus duukaa itti fuftu hin barbaanne. Yesuus duukaa bu'uun mootummaa Waaqayyoo keessatti simatamuu argisiisa waan ta'eef Yesuus duukaa deemtu isheen deemtu arguu hin barbaanne. Gaaffiin ishee akka deebi'utu hin taane dubartiin kun Yesuus duukaa utuu deemtu ija isaaniitiin arguu hin barbaanne. Maaliifi isaan warra Yesuus duukaa deemuun eeyyamamuufidha. Dubartiin tokko garuu daangaa darbitee kutaa biyya biraatii nama Kana'aan kan taate afaan Giriikii kan dubbattu afaan Giriikiitiin Yesuusin kadhachuutti fufte. Kanaaf Yesuus macaafni qulqulluun afaan Giriikiitiin kadhatteen jedhu garuu dubartiin afaan Giriikii dubbattu kutaa biyya Sooriyaatii Kana'aanii baatee dhuftee kadhattee jedha. Intalli koo hafuura hamaadhaan qabamtee itti naaf fayyisette kadhatte. Kanaaf Yihuudoota warra saba Waaqayyoo ta'an gidduudhaa waan fokkiftuuf kadhanni ishees kadhata fakkaatee warra Yihuudootaatti waan hin dhaga'amneef dubartii nu duubaan nu booddeedhaan iyyaasi duukaa deemtu kana of biraa deebisi jedhanii.
waan isheen barbaaddu kenniifi maaloo nu dhiistee adeebitu jedhaniin. Qomoodhaan saba Yihuudootaa keessaa kan hin ta'in kadhanni isaanii warra Yihuudootaatti yookiin immoo saba Yihuudii ta'an biratti warra saba Waaqayyoo ta'uu isaanii mirkaneeffatan biratti nama iyyaa karaarra deemu fakkaata. Dhageessaniitu waan hin jedhe. Na duukaa jirtu? Namni qomoodhaan Yihuudii hin ta'in, namni afaan warra Ibrootaa dubbachuu hin danda'in, namni afaan warra Giriikiitiin kadhatu, namni laga ce'ee gama Sooriyaatii gama Yihuudattas ce'ee Yesuusiin duukaa tuuta Yesuusiin duukaa yaa'aa jiran Yihuudoota baay'ee sana dhiibbatee sagalee guddaadhaan iyyee Yesuus ilma Daawit intala koo hafuura hamaarraa naaf fayyisi jedhee namni kadhatu warra Yihuudootaa warra afaan Giriikiitiin Yesuusiin duukaa deemuu kana baay'ee isaanittiin tollee fi akkuma beektan warra Yihuudootaaf warra afaan Giriikii dubbatanuuf warra hin dubbanne gidduu rakkini ture. Kanaaf ture Isxifaanos faan kan isaanii buddeena kennuutti ramadamanii waamamanii. Warra Yihuudootaatii fi kadhanni dubartii kanaa sagalee nama iyyaa karaarra isaan duukaa deemuuti. Maarqos garuu addaan baasee nu barreessaa. Dubartittiin nama kutaa biyya Fiinqee Sooriyaati. Afaan Giriikii dubbattis turte. Isheen hafuura hamaa intala ishee keessaa habaasuuf Yesuusiin kadhatte jedha. Wangeela keessatti iyyi dubartii kana kadhata jedhama. Amantii isa Yesuus Kiristoos fidee gara biyya lafaa dhufe keessatti ayyaana Waaqayyootiif hafuura qulqulluudhaan isa hundaa'e irratti isa hundaa'e keessatti iyyanni dubartii kana kadhata jedhama. Yesuus akka fayyina mucaa isheetii kennuuf kadhatte. Kadhata mataa isheetii akka beektutti akka nama Giriikiitti afaan Giriikiitiin akka dhageessutti akka Yesuusitti qaqqabsiifattutti akka ofii isheetii dubbachuu dandeessutti kadhatte. Warra Yihuudootaatiif kun nama iyyaa karaarra deemudha. Warri Yesuusiin duukaa bu'uu fi Yihuudii ta'uu waliin makan akkasitti dhaga'u. Yesuusiin duukaa bu'uudhaaf Yihuudii ta'uu barbaachisa warreedhaan yaman. To be a follower of Jesus, one must be a Jew. That was the trend. That was the norm. Namni Yihuudiin ta'in Yesuusiin duukaa deemuu hin danda'u. Injeeqa inni iyya sagaleen isaa sagalee nama iyyuuti. Kadhatni isaa iyya. Duuka buutuu Yesuus ta'uu hin dandeessu of biraa deebisi. Nu duubaa iyyaa deemti nu duubaa deebisi. Nagaa barbaanna. Nagaa kan argannu warri si duukaa bu'an warri sitti amanan nagaa kan argatan dubartiin iyyaa deemtu kunoo nu biraa deebite duwwaadha. Har'as akkasuma. Namni afaan keenya hin dubbanne utuu nutti wacuu baate utuu nutti iyyuu baate kan barbaannu yoo jiraanne ammayyuu amantii warra Yihuudootaa sana waan fakkaatu keessa jirra jechuudha. Biyya keenyatti rakkinni guddaan kana. Afaan keenyaan, afaan keessaniin, afaan saba biraatiin Waaqayyo waan dhaga'amu hin fakkaatu. Kadhanna afaan biraatiin waan kadhatamu hin fakkaatu. Hin fakkaatu. Yoo namni afaan biraa dubbatu kadhate waan iyyaa karaarra deemu fakkaata. Yoo rakkatee iyyatee waammate Yesuusin biratti akka sagalee nama karaarra iyyaa deemuutti dhaga'amu. Namoota biratti garuu warra waan dhaga'an hundumaa afaan isaanii, aadaa isaanii, eenyummaa isaanii keessaan dhaga'an. Kiristinnaanis afaan isaanii, aadaa isaanii, eenyummaa isaanii keessa duwwaatti hiika kan qabuu fi namni biraa afaan biraatiin, aadaa biraatiin yoo Waaqayyoon kadhate akka nama iyyaa karaarra deemuuti Yesuus biraa dafee deebi'uu qaba. Inni akkasii Yesuusin duukaan bu'u. Kun rakkina keenya har'aa tii wajjin sirriitti wal fakkaata. Saba Oromootti kana eenyuun caalaa namni hubatu hin jiru. Saba Oromoo caalaa namni hubatu hin jiru. Afaan kanaan maqaa Waaqayyoo dha'uu hin dandeessanu barritti jedhamaa ture. Boojjitti lubii waldaa Ortodoksii gaafa namoota wangeela lallaban sana namoota gurguddaa sana qotee bulaawota wangeela lallabuutti lixan sana kasasee fidee Naqamteetti tiisisee Finfinneetti dhaqee gaafa iyyatu maal ajandaan itti dhiyeeffate afaan sanaan lammaffaa
maqaa waaqayyoo akka isaan dhaanii hin xureessin duwwaa arraba isaanii keessaa naa kuti, harka isaanii mirgaatti naa muri, ija isaanii mirgaa keessaa naa baasi, miilla isaanii mirgaatti naa kuti jedheetiyyuu mootii bara sana ture kadhate. Kun namoota boojjii irratti gaaffii mootummaa irratti dhiyaatedha. Garuu namicha isa gubbaa jirutu akkas jedhee kadhate. Abuniin gaaffii kana gaafatan mootii. Namichi inni boojjiidhaa waldaa ortodoksii geggeessanu lubisuun garuu akkuma isaan afaan kanaan lammata maqaa waaqayyoon dhaaniin xureessine duwwaatti naa himi gadhiiseedhe. Sababiin isaa boojjiitti galanii deebi'ee gatii ta'eef warri boojjii immoo salphaanatti hin fakkaatan. Iddoon itti galu achi, waldaanis achi jirti, hojiin koos achi gatii ta'eef lammaffaa afaan Oromoo sanaan maqaa waaqayyoo akka isaan hin dhoofne lafa sabakaa kootii keessatti immoo akka isaan hin argamne itti naa himi gadhiiseedhe. Sababiin isaa Kiristinnaan afaan mataasaa qaba ture bara sanatti. Har'a garuu akkas miti. Namni hundinuu afaan isaatiin akkatti mul'atetti eenyummaa isaa kabajatee waaqayyoon duukaa bu'uu danda'a. Tiitoo keessatti Phaawulos kanaaf ayyaanni waaqayyoo inni nama hundumaaf fayyina kennu mul'ateera jedhe. Tiitoo 2:11. Yesuus garuu bartoota isaa dhiisee dubartittii kanaa wajjin dubbachuu jalqabe. Kutaa isa xumuraatti dhufe. Dubartittii wajjin dubbachuu jalqabe. Ijoon dubbii isaa immoo achi darbee ishee bira darbee maal taate ani waanan gara biyya lafaa dhufeef beektaa? Ani warra mana Israa'el keessaa badaniifan dhufe, akka oolotaa karaarraa ce'aniifin dhufe, warra amantiin Yuudii ta'uu duwwaa wajjin wal makee jira jedhanii yaadan kanaafin dhufe. Maal taate ati? Atoo nagaadhaa maaliif iyyita? An kanan dhufeefi warra namni Yesuus duukaa deemuu danda'u Yuudota duwwaadha jedhanii amanan kanaafin dhufe, akka oolotaa karaarraa badanii jiru, gargaarsa kan barbaachisu jara. Maal barbaadda? Ani isaaniifin dhufe jedheen. Kanaafi buddeena joollotaa duraa fuudhanii sarootatti hin darbatan jedheen. Achitti gaa dubartiin kun isa sila kadhataa turterraa hafuurri qulqulluun dhufee yeroo Yesuus isheetti dubbachuu jalqabu isaa ishee jijjiiru, gargaaru, waan dubbachuudhaaf hin qophoofne, waan itti yaaddeen dhufne, waan hin karoorsine akka isheen dubbattu kan godhe hafuura qulqulluu ture. That was not her skill or her thought. Yaaddee itti qophooftee akkasin jedha waan akka jedhe jetteen nun. Yesuusis immoo ansiif hin dhufne ati kana keessan jirtu naan jedha jettee iyyaanne Yesuus nama hundumaatu fayyisuu argiteetti. Cal jettee waan inni jedhu yommuu dhaggeeffattu hafuurri qulqulluun eenyu akka isheen taatetti argisiise. Kanaafi gooftaa ko saroonni iyyuu hurraa maaddii gooftaa isaanii irraa harca'u in nyaatu. Haalleluuyaa. Gooftaa ko maal taatee kadhattaati? Warri akka hoolotaa karaarraa badan jara kanaa Yesuus Kiristoosiin gooftaadha jechuutu hin danda'i. Warra na duukaa deemaa jiran kanaadha rakkina kan qabu. Ati rakkina maalii qabda? Atoo gooftaa koo intala koo keessaa hafuura hamaa baasuu hin dandeessa jette. Warri na duukaa jiran kun akka hafuura hamaa baasuu danda'u hin amanani. Warri amantii duukaa jiran kun na duukaa hin jirani. Maal taate atoo gooftaa akka ta'e Yesuus beektaa? Hafuurri qulqulluun yeroo sana ishee jijjiiree. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yes, akkuma ilaaltuudhaan tuuta nama dhiibbadhe gidduu lixe kana keessatti an akka sareetti ilaalama. Nam beekaa, namni akka koo afaan Giriikii dubbatu, namni akka koo nama qomoo kana'aan ta'e, namni Sooriyaadhaa achi as ceekutaa biyya Fiinqeetii dhufee Yuudota biratti akka sareetti akka ilaalamu nan beeka. Garuu immoo wanti Yuudotaaf roobee naatiifuu danda'a jedhee si kadhachaa jira jetteen. Kun dandeettii isheetu hin taane. Namni Yesuus Kiristoos utuu inni lallabuu gaafa dhaggeeffatu hafuurri qulqulluun amantii keessa isaatti uuma. I still believe that you can do something for me. Nana mana akka namni jedhu kan godhu namatu hin taane hafuura qulqulluu sagalee Yesuus dhaga'ee sagalee Yesuus duukaa dhaqee laphee namaa cabsee jijjiirudha.
nana mana ati gooftaadha wanta ati hojjettu keessaa arca'aan isaa yoo dhufe mucaa koo keessaa hafuura hamaa akka inni baasu nana mana kan nama jechisiisu hafuura qulqulluu duwwaadha. waan isin nibu yommuu isheen Yesuus gooftaadha jettu warri nu biraa deebisi jedhan Yesuus gooftaadha jechuu hin dandeenye turani. Garuu Yesuus duukaa turani. Kanaaf waa'ee mootummaa Waaqayyoo eenyuuf akka dhufetti dubbate jennaan haa ta'uyyuu malee akka sareen gooftaashee maaddii gooftaashee irraa waa harcaa argattu mootummaa Waaqayyoo kana keessaa warra fiinqeetiif waa hin harcaa jedheen eeggadhaa jechuu isheeti. warra Sooriyaatiif waa hin harcaa jedheen eeggadhaa jechuu isheeti. mootummaan inni itti fiddee dhufte exclusive miti. inni nan qoodu nan qoqqobu jedhee waan hin abdadheefan fiigaa maraachaa gara kee dhufe. kanaafan maraadhee iyyaasi kadhadhaa. inni ati fiddee gara biyya lafaa dhufte lagaan naman daangessu, sanyiidhaan naman daangessu, afaaniin naman daangessu, qomoo tokko duwwaa ol kaasee isa kaanitti balbalan cufu akka ta'e naan amanaa jette. isa kana hafuura qulqulluuti ishee keessatti hojjete. yommuu wangeelli lallabamu nama taa'ee dhaggeeffatu keessatti hafuurri qulqulluun har'as hojii jijjiirama fidu hojjeta. inni aaree ol gale hiikamee gadi ba'a. inni dhukkubsatee ol gale fayyee gadi ba'a. inni hamaa yaadee ol gale jijjiiramee gadi ba'a. Yesuusin yommuu dhaga'u lallaba yommuu dhaga'u kan lallabamu Kiristoos isa foon uffatee gara biyya lafaa dhufe yoo ta'e, kan lallabamu Kiristoos isa du'a mo'ee ka'ee mirga abbaa jiru yoo ta'e, eenyuyyuu lallabu afaan kamiin lallabu namni yoo dhaggeeffate gurra yootti qabe Waaqayyo nama sana keessatti hafuura qulqulluudhaan hojii jijjiirama fidu hojjeta. namni hin jijjiiramne tokkoyyuu hin jiru. lallabiif ergamni waldaa kiristaanaa kanadha. Itu akka Yihudootaatii dubartittiin si'a tokkittii kana duwwaa waan isheen barbaaddettimi lammata garuu akka isheen nutti hin makamne adaraa Yesuus. kanuma duwwaa sitti himna. isa amma isheen dhufte kana waan goonu hin qabnu si'uma tokkittii kana duwwaa waan isheen jette godhiifiti adaraa. akka isheen lammata hin dhufnetti dafii nu biraa deebisi. namni nu biratti arginaanis cabuu keenya. maaliif beektu? yeroon seminaarii baradhuti waggaa tokkoffaattis waggaa lammaffaattis rakkinaan qabu. waggaa tokkoffaa yommuu ture hiriyooti aan wajjiniin shaayii dhugu waggaa sadaffaarra warra jiran turan gatii ta'eef. waggaa lammaffaattis gaafan darbu isaanuma wajjiniin shaayii dhuga gatii ta'eef warri seminaarii akka an barataa waggaa afuraffaa ta'e ittiin alaalu waggaa lammaffaarra jira. sababiin isaa hiriyooti koo ijoollee waggaa afuraffaati. inni tokko Naqamteedha, inni tokko Dambidoolloodha. gaafa jarree eebbifamanii galanii ani deebi'een dhufe mana barumsaa gaafa banamu waggaa sadaffaa galuun dhufe. waggaa sadaffaa galuu dhufeetan shaayii ajajachuudhaaf dhaqee shaayii ajajachuu barbaannaan isheen kaasheriin achi jirtu lamin maxxaa naan jette. maaliin jedhee eebbifamteetta miti ati hoo fixxee galtee waggaa afuraffaadha miti ati akkamitti dhuftee lakkii ani hiriyoota kootu waggaa afuraffaa ture malee an reefuun sadaffaa jalqabuu dhufeen jedheen. achi gaafa isaan deeman dhugaa taa'ee yaadeetan kophaa koon taa'ee tokko kutaadhuma koo keessa jira. gaafa laalu amalli isaa gaariidha. hojiidhuma isaa hojjetaa nama nagaadha nama waan tokko iyyuu rakkina qabu miti. gaafa boqonnaa teenyee wajjin haasa'aa shaayii dhunnaan jedheen. namni kun nama qomoo keenya keessaa miti. wajjin kutaa kooti walitti siqnaa baay'ee nama lasaa jaalladhaa. wajjiniin shaayii dhunnaan jedheen. አንተ ታስገድለኛለህ ናን ጀ ማሊን ጀደን ጋፍቶ ኢሳናማ ሲ ወጅን ታኤ ሻይ ዱጋ ጅሩ ከነዩዋን ያዳአን ሻይ ዱጋ አሙማ ወረሲኖ ዶሲት ቢልቢላኒ አማሞ ኩኖ ኢኒ ወረ ኦሮሞ ወጅኒ ዳቴ ጅራ ጀዳኒ አቹማን ነረት ጩፍሲሱ ለፈነቀቶ ጆጀዱ ዩሂን ቀቡ አከካን ኬቲን ሴ ኢንሳብ ኬኛ ለኪ ናን ጀደ ለኪ ባኮ ነጋ ወያቲ ነሚ ወጅን ሻይ ዱጉ ነታፉ አቲን ከሰሰሚን ጀደኒሴ firoota koo Waaqayyo yoo laphee namaa bane malee dubbiin Yesuus aadaa sabaas ilaalcha sabaas seera muka abbaa keenyaas jijjiiree gaarii gochuu hin danda'u. garuu Waaqayyo hin danda'a. dubartiin kun kadhata kana hin beektu.
kadhata buddeena arcaa maaddii gooftaa keenyaarraa gooftaa isaaniirraa saroonni nyaatu kan jedhu kana dubartiin kun hin beektu. Kadhatishees kadhata akkasii miti. Kadhatishee beekamaadhuma akkuma saba keenyaa kadhatishee yaa Waaqni nutti araarami, yaa Waaqni maari bokkaa nuu roobsi kanum ture kadhatishee. Yoo rakkina ta'e yaa Waaqni intala koo naa maari, hafuura hamaa keessaa naa baasi, Yesuus ilma Daawit na maari, kadhatishee kana ture, kana beekti. Hafuurri qulqulluun garuu Waaqayyo in gargaara. Garuu Waaqayyo warra gataman akka gargaaru, warra akka sareetti lakkaa'aman akka gargaaru akka isheen bartu barbaadee jijjiire, sammuu ishee jijjiire. Akka jedha Roomee keessatti Phaawulos, hafuurichi immoo akkuma kanatti dadhabbii keenyatti nu gargaara. Nuyi maal kadhachuu akka nuuf barbaachisu akka ta'utti hin beeknu. Hafuurichi garuu aaduu isaatiin karaa namni dubbiidhaan mul'isuu hin dandeenyeen nuuf kadhataa jedhe. Dubartittiin kun Yesuus Kiristoosiin si'a sadii gooftaa jetteen. Al tokko gooftaa koo ilma Daawit, gooftaa intala koo naa maarii jetteen. Yeroo Yesuusiin fiigdee dhuftee miilla isaatti kuftee na gargaari jettes gooftaa koo na gargaari jetteen. Yeroo inni buddeena ijoollee sarootaaf hin kennanu jedhetti eeyyee gooftaa koo buddeena arcaa maaddii ijoollee irraa arca'u saroonni nyaatu jetteen. Si'a sadii Yesuus Kiristoos gooftaadha jette. Si'a tokko hojiidhaan miilla isaatti kuftee Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e argisiifte. Kun hundu hojii hafuura qulqulluun daangaa Yihuudaa ce'ee Xirooisitti fiinqeetti hojjetudha. Kun hundu hafuurri qulqulluun daangaa biyya Yihuudotaa ce'ee gama Kana'aanitti achi ce'ee hafuurri qulqulluun kan inni fiinqee Sooriyaatti warra afaan Giriikii dubbatan keessatti Yesuusiif akka sagadaniif hojjetudha. Arras Yesuus Kiristoos daangaa sabaa ce'ee daangaa biyyaa ce'ee nama keessatti hojii fayyisuusaa hin hojjeta. Dubartii kanas hafuuruma qulqulluutu gargaare. Kanaaf dhumarratti dubbii Yesuus dhageenya. Dubbiin Yesuus tokkoffaa gaaffii Yesuus isheedhaa deebisu gaaffii bartootaaf deebi'uudha. Gaaffii Yesuus iddoo lamatti hin cabsee ilaala. Tokko Yesuus dubartii kanatti yommuu haasa'u gaaffii bartootaa deebisaara. Nu biraa deebisi maaliif iyyaa deemtisa isaan jedhaniifi gaaffii deebisa. Akka jedheen dubartii nana amantiin kee guddaadha jedheen. Warri Yihuudootaa immoo maal jedhanii sila? Isheen booddeedhaan iyyaa adeemtu kana. Yesuus Kiristoos amantiin kee guddaadha. Dubartittii ishee karaarra iyyaa adeemtu of biraa deebisi. Kana lamman dhagaa Yesuus. Sagalee dubartittii dhagaa. Ilma Daawit gooftaa koo na maari. Dubartittii iyyaasi duukaa deemtu kana of biraa deebisi. Ilma Daawit gooftaa koo na maari. Dubartittiin kun qomoo ormaati gatii taateef Yesuus duukaa deemuuf hin maltu. Kana lamman dhagaa Yesuus. Kanaaf Yesuus dura gaaffii warra Yihuudootaa deebisuu barbaade. Dubartittiin nana amantiin kee guddaadha. Namni amantii guddaa qabu immoo Yesuusin biraa deebi'uu hin danda'u. Hin danda'u. Sababii akkas jettee dubbatteef nagaatti dhaqi jedha Maarqos immoo. Maarqos boqonnaa 7 lakkoofsa 29 keessatti. Sababii akkas jettee dubbatteef nagaatti dhaqi jedheen jedha. Of biraa deebisi. Nagaatti dhaqi. Tokko miti deebichi. Waaqayyoof galanna ta'u. Kanaaf dubartittiidhaaf garuu kunoo reefuu deebisaaf akka jedhe. Akkuma ati barbaadde siifa ta'u jedheen. Akkuma ati barbaadde siifa ta'u. Maal kadhatte? Intala koo hafuura hamaarraa naa fayyisi. Akkuma ati barbaadde siifa ta'u. Dubartittiin nana amantiin kee guddaadha gaafa jedhuun ijji Yesuus Yihuudootarra waan ture natti fakkaata. Battala Yesuus akka jedhetti intalli ishee fayyite jedha. Intalli ishee fayyite jedha Maatiyos. Maarqos immoo gaafa galtu intalli ishee fayyitee ol jettee teessee argitee jedha. Dubbii Yesuus jedhe kanarraa kan hafe. Kanaaf firoota koo egaa iccitiin guddaan
muddama keenya isa har'aatiif deebii argachuuf jecha iddoo nu dhaqnudha. Eessa dhaqxu? Muddama keessan isa har'aatiif deebii argachuuf garam dhaqxu? Eenyuun bira dhaqxu? Eessa dhaquutu sirriidha? Eenyuun mariisisuutu sirriidha? Gaaffii keenya isa har'aatiif deebii argachuudhaaf eenyuun bira dhaquutu sirriidha? Daangaa kaa'ame darbanii dhiibbatanii illee haa ta'u gooftaa Yesuus bira dhaqanii miilla isaa jalatti kufuutu sirriidha. Utuu waan namni jedhu dhaggeeffatin, utuu anoo waa'ee Yesuusiin duukaa bu'u kanatti ekspertiidha namni jedhu koomentii isaatuun dhaggeeffatin dhiibbatanii dhaqanii Yesuus mana koo keessaa dhoksaa kan rakkina kanatu jira jedhanii isa bira dhaquudha. Iccitiin inni guddaan yommuu battala Yesuus Kiristoos dubbachuu jalqabutti rakkinni keenya inni har'aas ni kama, gaaffii keenya inni boriis furmaata argata. Gaaffii isa har'aatiifis furmaata arganna, gaaffii jireenya bara baraatiifis furmaata arganna. Yoom sagalee Waaqayyoo teenyee gaafa akkasitti dhaggeeffannu, Waaqayyo isa lallabaan jedhu caalaa nutti dubbata. Waaqayyo isa faarfataan jedhu caalaa nutti dubbata. Waaqayyo isa lubi jedhu caalaa nutti dubbata. Maaliif hafuurri qulqulluun dubbii Waaqayyo isa lallabamu wajjin jira. Kanaaf Yesuus waldaa kiristaanaa dubbii kanarratti nan ijaara jedhe Phexrosiin. Yesuus Kiristoos nama ta'ee dhufee foon uffatee nu gidduutti argamee awwaalamee du'ee du'a mo'ee ka'ee mirga abbaa jira jedhamee lafa namni lallabutti hafuurri qulqulluun amantii nama keessatti uuma. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf Yesuus Kiristoosiin duratti har'a waan inni irra deebi'ee isinii mirkaneessuu barbaadu amantiin keenya qomoo keenya irratti hundaa'e miti. Silaa gaafa qomoon keenya jibbamu amantiin keenyas jibbamee hin bada ture. Sabni keenya waggaa 150 oliif jibbamee ariyatamee gadi qabamaa jiraachuun seenaa biyya keenyaa keessatti illee galmaa'ee kan jirudha. Wanta dubbachuun isaa nama saalfachiisu illee miti. Akkas jechuun illee waan saba walitti kakaasu miti. Firoota ko sabni keenya waggaa 150 oliif qomoonsaa Oromoo sababii ta'e duwwaadhaaf jibbamee ari'atamaa ciiga'amaa moggaatti dhiibamaa ture kan jedhu dubbachuun amantii keenyas kan xureessu miti, saba biraas kan nu jibbisiisu miti, Itoophiyaas kan nu jibbisiisu miti. Wanti nuyi dubbannu utuu namni hubannaadhaan nu dhaggeeffate, utuu namni sirriitti nu dhaggeeffate, wanta nuyi jennu, wanta waldaan Oromoo bara kana jechaa jiran isatu garaa Itoophiyaatti dhiyoo dubbataa jira. Jaalala Itoophiyaa isa dhugaa kan argitanu warra akkasitti dubbatudha. Itoophiyaa nagaa qabdu, Itoophiyaa haaraa, Itoophiyaa namni hundinuu jala hiriiruu danda'u, Itoophiyaa namni hundinuu Yesuusiin afaan isaatiin itti sagaduu danda'u, Itoophiyaa namni hundinuu amantii isaa afaan isaatiin itti dubbachuu danda'u. Exclusive kan hin taane, kan nama marginalizing goone kan dubbataa jiru warra afaan Oromootiin dubbataa jiranudha. Warra afaan Oromoo dubbatanii garuu biyya keessattis biyya alaattis qoqqobbii guddaa jala jiru. Tokkummaa keessaa maal keessaa akka saba Itoophiyaatti kan nu hin lakkaa'amnee fi sabni Oromoo bara inni itti ariyatamee marginalized ta'aa ture namoonni culture isaa balleessuu yaalaniiru, namoonni dubbi afaan isaa balleessuu yaalaniiru, namoonni aadaa isaa balleessaniiru, namoonni sirna inni ittiin Waaqayyoo wajjin wal argu balleessuu yaalaniiru. Garuu waan tokko balleessuu hin dandeenye. Namoonnis mootummaanis amantii saba keenyaa balleessuu hin dandeenye. Amantii nuyi gooftaa Yesuus irratti qabnu balleessuu hin dandeenye. Arras akka nuyi itti dubbannuuf, akka nuyi itti lallabnuun, akka nuyi itti waaqessinuun hin badu. Amantiin ayyaana Waaqayyootiif hafuura qulqulluu isa dubbii Waaqayyoo duukaa deemurra dhaabatee jira. Kanaaf yeroo akkasii yeroo saba keenyatti bitaa galee jiru kana lakkii amantiin keessan siyaasa irra dhaabbatee hin jiru. Lakkii inni nu iddoo aarsaarraa dubbannu siyaasa miti, politikaa miti. Inni nu dubbachaa jirru amantiin keessan ayyaana Waaqayyootiif hafuura qulqulluu irra dhaabbatee jira jechuu keenyaa kan jedhu dubbachuun nu barbaachisa. Biyya keenyaaf kadhachuu, qomoo 85 biyya keenya keessa jiru sanaaf kadhachuu. Anamma ergan biyya kana dhufee gara waggaa 8ffaa keessa jira. Waggaa 8tiif kanuman argaa jira. Oromoo kadhannee Amaara dhimma saba hundumaatiif Waaqayyoon kadhanna. Gaafa wanti badiin wanti taane hojjetamu immoo cubbuudha inni dubbanna. Waaqayyoon nu gargaaru. Kanaaf akka dubartii fiinqeedhaa dhufte kanaatti yoo ilaalamtan illee mataan keessan hin cabin gadi
qolee buuftanii sodaadhaaf naasuudhaan jeeqamuudhaan saayikooloojikaalii dhukkuba garagaraatti saaxilaminaa. Waaqayyo warra gataman, warra dhiibaman, warra tuffataman, warra ciigaamanii wajjin jira. Hunduma saba biyya sanaa rakkina keessa jiru wajjin Waaqayyo jira. Arraa waan tokko isinitti hima. Yesuus Kiristoos dubartii sanaan nagaatti dhaqi jedheen. Arra isiniin Yesuus Kiristoos nagaatti dhaqi isiniin jedha. Mana keessan keessa waan jiru, gaaffii jireenya keessan keessa jiru, ba'aa isinirra jiru irratti Yesuus kan inni jedhu kana nagaatti dhaqi. Waaqayyo isa dhageenya nuuf eebbisu.